Daawwannaan ministeerri muummee Narendra Moodii Finfinneetti taasisan hariiroo Itoophiyaa fi Indiidhaa boqonnaa haaratti ce'isa jedhame. Filannoon waliigalaa torbaffaan karaa nagaatiin akka xumuramuuf dhaabbileen nageenyaa qophii eegaluun himame. Dargaggeessa Awustiraaliyaa boondii biyyattii haleellaa raawwatee ture irratti himanni 59 dhiyaateeti jira. Bakka jirtan hundatti nageenyi isin haa ga'u hordoftoota keenya. Jalqaba irratti ka daawwataa turtan oduu ijoo guyyaa irraan tanaatiif isin qopheessina keessaa Muddee 17 bara 2025 miidiyaa harka keessanii Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa isin himaa jirra. Oduu sa'aatii kanaa kan isin biraan ga'aa jiru ammoo An'uu Diimuu sa'aatii kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa irraantiif qopheeffannetti dabarra. Daawwannaan ministeerri muummee Hindiidhaa Narendra Moodiin Finfinneetti taasisan hariiroo Itoophiyaadhaatii fi Hindiidhaa boqonnaa biraatitti kaceessisu ta'uun isaa ibsameeti jira. Ministeerri muummee Narendra Moodiin Itoophiyaan daawwachuu hordofuudhaan ammoo hariiroon biyyoota lamaanii boqonnaa dura turerraa gara boqonnaa haarawaatii fi boqonnaa guddichatti ce'uu isaa ibsaniiti jiru. Ministeerri muummee Hindiidhaa Narendra Moodiin gara Itoophiyaatti kan hin dhufe mana marii kanaaf uummata keessanii fi imala dimokiraasii keessaniif kabajaa guddaan hin qabu ibsuudhaaf jechuudhaan paarlamaa Itoophiyaa irratti dubbataniiti jiru. Ministeerri muummee Hindiidhaa Narendra Moodii Itoophiyaa fi Indiyaan sagalee isaanii tokkoomsuudhaan mirga biyyoota guddachaa jiranii kabachisiisuuf wajjin ka hojjetan ta'uudhas ibsaniiti jiru. Ministeerri muummee Hindiidhaa Narendra Moodiin nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa keessatti gaheen Itoophiyaan qabdu kagalateeffatan hoggaa ta'u biyyoonni lamaan waltajjiiwwan idil addunyaa irratti sagalee isaanii qindeessuudhaan mirgi biyyoota guddachaa jiranii akka kabajamuuf wajjin akka hojjetan ibsaniiti jiru. Narendra Moodiin walgahii waloo mana marii bakka bu'oota uummataa ja'affaadhaa fi walgahii waggaa mana marii federeeshinii shanaffaa irratti argamuudhaan haasaa taasisanii jiran yeroo ta'u hariiroon Hindii fi hariiroon Itoophiyaadha hariiroo seenaa fi aadaa kaniif keessatti qabatee fi hariiroo walitti hidhamiinsa safuu fi duudhaa biyyootaa irratti hundeeffamee fi hariiroo bara hedduudhaa ta'uudhas muummichi warra Hindiidhaa kun dubbataniiti jiru. Ministeerri muummee Hindiidhaa Narendra Moodiin imala misoomaa Itoophiyaan keessumattuu gama tekinooloojii qonnaa barnootaa fi fayyaatiin taasisaa jirtuuf deeggarsa barbaachisu ka godhan ta'uudhas dubbataniiti jiran. Ministeerri muummee Moodiin daawwannaa isaan Finfinneetti taasisan kun ammoo hariiroo daldalaa fi investimentii biyyoota lameen jidduu jiru caalatti jabeessu jedhameeti jira. Daawwannaan ministeerri muummee biyya Indiyaadhaa Narendra Moodiin Itoophiyaatti taasisan hariiroo biyyoota lameenii damee hedduudhaan kan guddisu ta'uu isaa ammoo ministeerri muummee Itoophiyaadhaa Dr. Abiy Ahmad gama isaaniitiin ibsaniiti jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad afeerraa irbaataa ministeera muummee Hindiidhaa Narendra Moodiif taasifame irratti haasawa taasisaniin hariiroon seena qabeessi duudhaa fi aadaa akkasumas ammoo walitti hidhamiinsa safuu fi seenaadhaa ka biyyoota lamaanii irratti hundaa'e boqonnaa duraan turerraa gara boqonnaa haarawaatti daawwannaa muummicha ministeera Indiyaadhaa kan Finfinneetti taasisan hordofuudhaan akka ce'e ibsaniiti jiru. Daawwannaan Narendra Moodiin Itoophiyaatti taasise kun guddina dippiloomaasii biyyoota lameenii kan agarsiisu ta'uudhas ministeerri muummee federiidhaa Dr. Abiy Ahmad ibsaniiti jiru. Filannoon waliigalaa torbaffaan karaa nagaa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'een akka geggeeffamuuf dhaabbileen nageenyaa qophii eegaluun isaanii ibsameeti jira. Filannoon biyyoolessaa marsaa torbaffaan karaa nagaa fi dimokiraatawaa ta'een akka geggeeffamuuf dhaabbileen nageenyaa qophii jabduu taasisuu isaanii Komishinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Komishinar Damballaash Gabra Mikaa'el ibsaniiti jiru. Komishinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaadhaa Komishinar Damballaash Gabra Mikaa'el sagantaa eebba kitaaba waa'ee nageenya filannoo kan Komishinar Zalaalam Mangistuutiin barreeffame irratti argamuudhaan haasaa taasisaniin kana kan jaan yeroo ta'u Komishinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Komishinar Damballaash Gabra Mikaa'el sagantaa eebba kitaaba waa'ee nageenya filannoo kan Komishinar Zalaalam Mangistuutiin barreeffame irratti haasaa taasisaniin kana kajaan yeroo ta'u filannoo waliigalaa haasaa deemaa jiru kana ammoo qophiin jalqabuu isaanii ibsaniiti jiru. Dabalataanis ammoo dhaabbilee nageenyaa irratti jijjiiramni geggeeffamee jiraachuudhas Komishinar Damballaash Gabra Mikaa'el dubbataniiti jiru.
Saganticha irratti itti aanaan Etaamaajoor Shumii humna waraanaa Jeneraal Ababaw Taaddasaadha. Hooggantoonni olaanoon mootummaa, abbootiin amantiitii fi abbootiin gadaa akkasumas ammoo keessummoonni biroo kaafeeraman argamanii jiran yeroo ta'u, filannoo biyyoolessaa waliigalaa dhufaa jiru kanaaf dhaabbileen nageenyaa qophii barbaachisu taasisuu jalqabanii jiran ta'uun ifoomeeti jira. Filannoon biyyoolessaa marsaa jaaffaan kanaan dura tures karaa nagaa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'een geggeeffamuu isaatiif qaamoleen nageenyaa gahee olaanaa baachuun isaaniitis ammoo yaadachiisaniiti jiru. Kitaabni nageenyummaa filannoo fi gahee dhaabbilee nageenyaa jedhu kun kan Koomishinar Zalaalam Mangistuutiin barreeffame yeroo haaromsi siyaasaa geggeeffamaa jirutti maxxanfamuun isaa ammoo haaromsa kana hojiirra oolchuudhaaf caalatti mijataa akka taasisu ibsanii jiran yeroo ta'u, kitaabni kun miseensonni nageenyaa filannoo dhufuuf itti gaafatamummaa isaanii akka bahan gargaaruu keessatti gahee guddaa akka qabu ta'u Koomishinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Koomishinar Damballaash Gabra Mikaa'el ifoomsaniiti jiru. Bittaa fi gurgurtaa maallaqa sobaa irratti namoonni bobba'an to'atamuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseeti jira. Poolisiin magaalaa Finfinneedha namoota nootii maallaqa sobaa maxxansuudhaan gara gabatti seensisuuf turan kutaa bulchiinsa magaalaa Lidataa aanaa 7 bakka addaa hoteela Asab jedhamutti maallaqa kana waliin maallaqichaa wajjin to'achuu isaanii ibsaniiti jiru. Koomishiniin poolisii magaalaa Finfinneedha dhimmicha irratti ibsa kenneen yakkamtoonni maallaqa sobaa qopheessan kana gara magaalatti galchuudhaan lammiiwwaniin sobuudhaa fi karaa qaxxaamuraatiin qabeenya argachuudhaaf akka itti fayyadamaa turanis ibsanii jiran yeroo ta'u, shakkamtoonni to'annoo jala oolan kun ammoo Naatinim Fitsumuu fi Miikiyaas Dhaabaadha jedhaman ta'uu isaatis koomishiniin poolisii kutaa magaalaa Lidataadha ibseeti jira. Poolisiin akka ibsetti sakatta'insa tasa namoota kana irratti taasiseen noottiin qarshiin abbaan 275 jechuunis ammoo qarshiin nootiin sobaa qarshiin 15,000 harkatti qabamuu ifoomseeti jira. Itoophiyaa fi Raashiyaan waliigaltee eegumsa odeeffannoo iccitii annisaa niikularaa walii mallatteessaniiti jiru. Itoophiyaadhaa fi Raashiyaan waliigaltee eegumsa odeeffannoo iccitii annisaa niikularaa walii mallatteessuu isaanii ibsaniiti jiru. Koomishiniin humna niikularaa Itoophiyaatii fi piroojeektoonni Inerjii Roosaatomii Federeeshinii Raashiyaadhaa iccitii odeeffannoo humna niikularaa eeguudhaaf waliigaltee isaan dandeessisu walii mallatteessanii jiraachuu isaanii himaniiti jiru. Waliigalticha kana ammoo koomishinii humna niikularaa Itoophiyaadha Saandokaan Dabbabaatii fi Daarektarri olaanaan piroojeektii Inerjii Roosaatomii Federeeshinii Raashiyaadha Andiree Roosdiviiziin mallatteessaniiti jiru. Jilli Itoophiyaadha obbo Saandokaan Dabbabaatiin durfamu Raashiyaa magaalaa Mooskootti walgahii jalqaba qaamolee lameenii irratti hirmaachaa jiran yeroo ta'u, Itoophiyaadhaa fi Raashiyaan ijaarsaa fi misooma buufata maddisiisa humna niikularaa Itoophiyaa saffisiisuudhaaf waliigaltee kana mallatteessuun isaaniitis ammoo ifoomeeti jira. Baankiin Zamzam yaa'ii waliigalaa idilee 5ffaa fi walgahii ariifachiisaa addaa 4ffaa abbootii aksiyoonaa geggeesseeti jira. Baankiin Zamzam yaa'ii waliigala idilee 5ffaadhaa fi walgahii ariifachiisaa addaa 4ffaa abbootii aksiyoonaa isaa geggeessee jiru yeroo ta'u, durataan boordii daayirektoreetii baankii Zamzam Dr. Naasir Diinoodha yaa'iin abbootii aksiyoonaa idilee baankichaa 5ffaa fi yaa'ii ariifachiisaa 4ffaa kanarratti dubbii taasisaniin baankiin isaanii baankiin Zamzam bu'aa hedduu buufachuu isaa ibsaniiti jiru. Baankiin Zamzam bu'aa qaraxaan duraa birrii biliyoona takkaa fi miliyoona 230 galmeessuun bara kana bu'aa olaanaa argatee jiru waggaa ta'u, baankiin keenya daangaa kaapitaalaa birrii biliyoona 5 baankiin biyyoolessaa dhaabbileen faayinaansii dursanii akka guuttataniif kaa'ee guutuudhaan gama abbootii aksiyoonaatiif bu'aa qooduu jalqabutti ce'ee baankii jiru. Baankii tajaajila dhalarraa bilisaa kennu baankii hangafaati. Baankiin Zamzam tajaajila faayinaansii dijitaalawaa ammayyaawaa si'ataa fi saffisaa ta'e maamiloota isaatii kennuunis baankota dursaa jiru ta'uu isaa ibseeti jira.
in fact waan zamzam adda godhu tajaajila dijitaalaa keessaa haalaan zamzam adda godhu Ansar Digital Financing khajam. Ansar Digital Financing dhaan amma miliyoona 430 ol kollaateraala malee mana baankii waa qabsiisanii makiinaa mana otoon qabsiisin jechaadha. Namoota daldala keessa jiraniif gara birrii miliyoona 430 ol kenninee jirra jechaadha. Ansar Digital Financing adda nu godhu qofa osoo hin ta'in akka addunyaatti illee baankiin Zamzam sadarkaa addunyaatti dorgomee ittiin badhaafamee sadarkaa sadaffaatti ittiin badhaafamee gara birrii doolaara 78 oliin ittiin badhaasa argatee jira. Kun adda nu godhaa jeetii yaada. Itoophiyaa keessatti baankiin Zamzam baankii tajaajila dhalarraa bilisaa guutuu kennu kan jalqabaa hoggaa ta'u baankichi yaa'ii waliigalaa abbootii aksiyoonaa idilee 5ffaa fi yaa'ii waliigalaa ariifachiisa addaa 4ffaa galma miilineemii magaalaa Finfinneetti taa'uudhaan xumurateeti jira. Oduu xumuraatii fi oduu biyyaalaatiin Awustiraaliyaadhaatti dargaggeessi haleellaa boondibichitti raawwate himanni 59 irratti dhiyaateeti jira. Namoota lamaan dilbata dabre ajjechaa jumlaa Awustiraaliyaa Sidnii bakka addaa boondibich jedhamutti raawwate keessa kan lubbuudhaan hafee jiru Naavid Akram irratti yakka ajjechaa namoota 15 fi shororkeessummaa dabalate himanni 59 irratti dhiyaachuu poolisiin New South Wales ibseeti jira. Ibsa isaa kanaan poolisiin akka jetti yoo ta'e ajjechaa jumlaa kana kan raawwate abbaan isaa Saajid Akram umriin isaa waggaa 50 kate ammoo bataluma sanitti poolisii waliin wayita walitti dhukaasu ajjeefamee turuu eeruudhaan ilmi isaanii ammoo kan lubbuun hafan irratti himanni 59 dhiyaachuu ibseeti jira. Taatee kanaan namoonni sirna kabaja ayyaana warra Yahudootaarra turan keessaa namoonni 15 ajjeefamanii kan jiran yeroo ta'u seenaa Awustiraaliyaa keessatti erga ajjechaa bara 1996 asitti ajjechaa hamaadhaa fi ajjechaa gaagaadha jedhameeti jira. Kana maleedhas ammoo Naavid Akram ta'e jechuudhaan nama ajjeesuudhaaf miidhaa qaamaa hamaa geessisuudhaan akkasumas ammoo himanni 40 kabiraa irratti dhiyaateeti jira. Namni kun dhukaasa gaafa dilbataa tureen madaa'ee yeroo ammaan tana hospitaala bakka wallaansarra jiru yeroo ta'u lubbuudhaan du'arraa oolee yoo hafe ammoo mana murtiitti dhiyaachuudhaan adabbii himata 59 ka fudhatu taas jedhameeti jira. Egaa hordoftoota keenya oduu miidiyaa harka keessanirraa Soofumar miidiyaarraa isin biraan gahaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiileen Soofumar miidiyaa kaafanitti dhufu yeroo gaarii qabaadha.